Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaati bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas deessuu gooftaa keenyaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaa hojii isaaniidhaan qabsoo isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis galanni ta'a. Galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya jireenya gaarii kiristaanummaadhaan jechuudha. Boqonnaa shanaffaa daandiiwwan jireenya gaarii kiristaanummaadha barachaa kan jirru. Boqonnaa kanaan kutaa darbe kutaa 16ffaa keessatti gaa'ela booda walii kun ni danda'ama akkasumas gaa'ela lammaffaan eeyyamaa kan jedhudhaa fi salphaadhumatti hin danda'amu dhorkaadha kan jennu kan jedhu baranneedha kan turre. Kanaafuu gaa'elli tokkummaadhaan Waaqayyoo namoonni wajjirraan akka isaan jiraataniidhaaf kan hundeessedha. Kanaaf erga wajjirraan gaa'ela hundeessanii booda akka barbaadan adda ba'uun akka hin danda'amnedha yeroo darbe kan baranne. Kutaa irraa immoo kutaa 17ffaadhaan sababoonni immoo jiru kan akkamii keessatti walii kun akka itti danda'amu kan jedhu sababootatti walii kun danda'amu jennee sababoonni jiranii jiru isaaniin kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan gaa'elli akkuma barumsa keenya darbeen kaasu sanatti yeroo murtaa'aaf wajjirraan jiraachuudhaan ni ga'a jedhaniitu adda ba'uudhaan akka barbaadan kan itti ta'an miti yookiin immoo jireenya kontiraataa miti. Kontiraanni yeroo ta'eef qabatanii yeroo ta'e immoo kan gadhiisan jechuudha. Gaa'elli akka kanaa miti. Yeroo hundumaa kiristaanonni wajjirraan jiraachuu kan qabanidha gaa'ela keessa erga galanii booda. Haa ta'u garuu rakkoowwan gaabbiidhaan akkasumas gorsaan immoo namoonni irraa deebi'uu hin dandeenye. Hiriyoonni lamaa wajjiraan jiraatan rakkoowwan adda addaa jireenya isaanii keessa hin danda'a. Kana booda sana gorsaaniidhaanis gaabbiidhaanis irraa deebi'uun yoo dadhabame darbees immoo nageenya hiriyoota lamaaniidhaaf immoo baay'ee sodaachisaa kan ta'e amma lubbuu isaaniitti kan isaan geessu yoo ta'e darbees immoo kabaja gaa'ela jireenya gaa'elaa kan balleessu yoo ta'e kan salphisu kabaja kana yoo ta'e akkasumas immoo sirna qurbaanaa kan faallessu yoo ta'e sababoota kanaadhaaf maal ta'uu ni danda'ama? Gaa'ela deebisanii diiguun ni danda'ama. Gaa'ela lammaffaas immoo hundeessuun ni danda'ama. Maaliidhaaf? Gaa'elli kabaja guddaadha. Waaqayyo tokko kan taasisudha. Darbee gaa'elli kun immoo tokko kan taasifamu dhiigaaf foon gooftaadha. Kanaaf kun kabaja guddaa barbaada jechuudha. Erga gaa'elaan tokko ta'anii erga foonii fi dhiiga gooftaadhaan namoonni lamaan tokko ta'anii booda dudduuba deebi'anii wanta biraa kan dalagan yoo ta'e tokko maal taasisa? Kabaja foonii fi dhiiga gooftaa keenyaa faallessa. Kabaja isaa balleessuu hin danda'u garuu kabaja sana maal taasisa? Ni faallessa. Lammaffaa maal taasisa? Jireenya gaa'elaa kan salphisudha. Kanaaf isaan kun lamaan kabajan wanta qabaniidhaaf wantoonni akkasii kan mul'atan yoo ta'e gaa'elli kun adda cituudhaan maal taasifama? Yoo barbaadan gara fuulduraatti kan ilaallu keessa seenuu jechuudha. Kanaafuu rakkoowwan akkasiin jiru walumaa galatti garuu gaafa ilaallu rakkoowwan hiriyoonni lamaan erga gaa'ela hundeessanii booda gargar ba'uu danda'an jennee kan barannu immoo sababoota yookiin rakkoowwan 4 ni jiru. Arfan tokko akkasumas sanaaf ta'uu danda'u isaaniin akka taanuttidha kan ilaallu. Kan jalqabaa ejjadha. Ejji sababoota namoonni hiriyoonni lamaan akka walii kanidhaaf kan isaan geessu keessaa kan jalqabaati. Walqunnamtiin saalaa
hiriyyaa gaa'elaa ala kan taasifamu ejja jedhama akkuma dura barachaa turre. Gaa'ela dura kan taasifamu ejja akkuma jedhamu. Ammas immoo namoonni lamaan erga gaa'ela keessanii seenanii booda dudduuba deebi'anii hiriyyaa biraa kan barbaadan yoo ta'e gocha akkasii maal jedhama? Ejja jedhama jechaadha. Jecha biraadhaan gaa'ela bira taa'anii dhiiraa shamarra biroo barbaadu jechuudha. Gochoonni akkasii kun baay'eetti yeroo baay'eetti ni mul'atu. Abbaan manaa haadha manaa mana kaa'uudhaan bakkeerraa shamarra biraa barbaadu. Shamarri biraa abbaan manaa shasoo mana jiru bakkeerraa dhiira biraa barbaadu jechuudha. Sababoonni isaanii adda adda ta'uu danda'u garuu namni gaa'ela keessa jiru hiriyyaa tokkoon ala gocha akkasii kan raawwatu yoo ta'e ejja jedhamee beekama. Walumaa galatti namoonni baay'een madda galii taasifatu. Madda galii taasifachuudhaan jechuudha gaa'ela keessa ta'aniitu kana taasisuudhaaf ni yaalu. Darbeesi mana bakka dhugaatiitti wal arguudhaan yeroo tokkoof wal arganii yeroo tokkodhaaf wajjirraan kanaan kufuu kanneen danda'an ni jiru. Bakka hojiitti salphaadhaaf hojirraan ol gargarii ta'uu danda'u. Sababni isaa karaa adda addaa ta'uu danda'a. Garuu karaa barbaade ta'u karaa barbaade gaa'ela keessa taa'uudhaan hiriyyaa biraa wajjirraan walqunnamtii saalaa taasisuun ejja jedhama malee wal bira ga'u yookiin immoo walqunnamtii saalaa jennee kan ibsinu sana jecha qulqullaa'aa sana miti jechuudha. Kanaafuu qoomsa ejjaadhaan qabamee namoota lamaan keessaa tokko qorumsa ejjaadhaan qabamuudhaan yoo ejja raawwate jechuudha. Ejja kanarraas immoo yeroo hundumaa deddeebi'uudhaan gorsaanis haa ta'u akkasumas darbees immoo gaabbiidhaanis namni kun keessaa deebi'uu kan hin dandeenye yoo ta'e akkasumas keessaa deebi'uu hin dandeenye yoo isheen taate hiriyyaa isa tokko eeguudhaaf hiriyyaa kan biraa eeguudhaaf kana gaa'ela kana adda baasanii lamaan adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Kun immoo qulqullummaan gaa'elaa ni eegama. Fooniif dhimmi gooftaa keessa akkasumatti kabajamuudhaan ta'a. Namoonni lamaan gargar ba'anii booda kan itti aanu immoo filannoon kan mataa isaaniidha jechuudha. Walumaa galatti cubbuu raawwachaa lamaanuu cubbuun jiraachuun itti manni kiristaanaa keenya lamaan isaanii cubbuu tokko raawwachaa cubbuudhaan lamaan isaanii immoo jiraachuun abbaan manaa bakkeetti kan dalagu yoo ta'e haati manaas akka kanatti cubbuudhaan duukaa qabamti. Haati manaa bakkeedha akkas kan taasisu abbaan manaa akkuma kanatti duukaa qabama jechuudha. Kanaaf adda ba'uudhaan qajeelummaadhaan jiraachuudha hooyyaa akkasumas immoo waliin jiraachaa turanii ibidda gahannamaa seenuu isaaniirra adda ba'anii mootummaa waaqayyo galuun baay'eetti barbaachisaadha. Kana gooftaan keenya maal jedhee dubbateera? Ija lama qabaattee gara ibidda gahannamaatti galuurra ija tokko qabaattee mootummaa waaqayyo galuu siif wayyachuudhaan dubbateera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:29 yommuu dubbisnu jechuudha. Kanaafuu jarreen kun lamaan akkasitti cubbuudhaan wajjiraan jiraata. Asittis hin taane achitti mootummaa waaqayyoos immoo waan hin arganneedhaaf adda ba'uudhaan qaamni tokko inni cubbuudhaan sun eegamuu danda'a. Kan lammaffaa immoo qaamni lammaffaa iyyuu cubbuu isaa irraatti dudduuba deebi'ee gaabbii galuudhaan mootummaa waaqayyoodhaaf galuun ni danda'ama jechuudha. Akkas yeroo jedhamu garuu callisaniituma shakkiidhaaf jettee dhaga'uudhaan waliikuudhaaf murteessuu miti. Kun jalqaba lamaan isaanii keessaa qaamni ejjaan kufee jedhame sun sirriitti adda ba'ee erga beekamee booda kana booda sanaafis immoo carraa waliif kennu carraa akkamii akka inni achirraa deebi'uudhaaf jecha namni dogongora akkuma yeroo darbe baranne mataa keenyaa wanta dogongoruudhaaf namarraati dogongora akkamti namni dogongora jedhanii yaaduun isa dhugaadha gowwummaadha kun gowwummaadha. Namni gonka beeka guutuu jedhamu hin jiru. Eenyumtuun dogongora. Garuu dogongoroonni immoo sadarkaa qabu. Saarraas immoo deebi'uudhaaf namni qophaa'aa ta'uu qaba. Yeroo hundumaa gaabbiidhaan al tokko al lama carraan kennamee fi gaabbiidhaan deebi'uu gorsaan deebi'uu kan hin dandeenye yoo ta'e kun hin raawwatamaa jechuudha. Garuu tokkumadhaan wanta raawwatamus immoo miti. Namoonni kiristaanummaa kan agarru fakkeenya gurguddoo kanneen ta'an kanneen wal obsan wal kabajuudhaan kanneen wal eegan carraa addaa kan waliif laatan hiriyyoo jedhaman ni jiru. Kana booda walirraa irraatti deebi'uudhaan jireenya isaanii itti fufuu jechuudha. Innaa wanta akkasiin jira. Garuu wanta hundumaa fidhaafiyyuu dafanii waan tokko murteessuun sirrii akka hin taane asirratti ni arganna jechuudha. Walumaa galatti egaa gaa'ela duraaf booda ejja raawwachuun gocha nama salphisudha. Duras haa ta'u boodas gocha baay'ee jibbisiisaa ejja jedhamuudhaan kan waamamu. Ejji kun immoo gaa'elaa booda kan jiru tokkummaa qulqulluu qurbaanii balleessa. Kan darbuudhaanis immoo bakkee irratti mucaa argachuu ijoollee dhalataniidhaaf maatii irrattis immoo
walii galtee wanta jiraanneedhaaf yeroo adda addaatti lubbuun nama amma ba'utti illee wanta geessuudhaaf kana hundumaa yaadamuudhaaf maal taasifama gargar ba'uun ni taasifama jechuudha. Kan biraan immoo qabxiin hubannu yeroo asirratti namoota ejjaan gargar ba'an wajjirraan gaa'ela biraa raawwachuun akka hin danda'amnedha. Jechuunis dhiira ija raawwachuudhaan gaa'ela isaa diigee fi dubartii ija raawwachuudhaan gaa'ela ishee diigdee ammas immoo ijaan jiraachaa kanneen jiran wajjin gaa'ela kan raawwatu inni kun sajja jedhama. Gooftaan keenya maal jedhaa sababa ijaa malee haadha manaasaa kaniiku ejjituu ishee taasisaa kanii kamte kan fuudhu hundis maal jedhaa ni ejjaa jechuudhaan dubbateera. Kanii kamte kan fuudhus maal taasisaa ni ejja jechuudhaan dubbate. Kanaaf kun wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 31 barreeffameera. Namoota akkasii hojirraan gaa'ela kan warreen taasisan isaanis ejjatti galan jechuudha. Maal kan ta'uu kan danda'amu gaa'ela raawwachuu kan danda'amu kanneen gaabbii galanii cubbuu isaanii irraa deebi'anii gara fuulduraattis immoo qurbaana fudhatanii jireenya qajeelummaadhaan jiraachuudhaan warreen barbaadan qofa hojirraan malee dubartiin tokko hiikamtee wanta jirtuudhaaf ishee wajjiraan gaa'ela kan raawwatu mucaan kun maal ta'e ejja raawwate jechuudha. Akkuma kana nam tokko jireenya isaa diigee taa'aa kan jiru dubartiin tokko akkasumatti jiraachuu isaa qofa agartee kan duukarra gaa'ela taasistu yoo taate isheenis akka ejjamtuutti lakkaa'amti jechuudha. Kanaafuu kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Kan lammaffaa immoo monokkosummaadha. Monokkosummaan egaa namoota jireenya durbummaa umurii isaanii guutuu jiraachuu barbaadaniif akkuma kennamu akkuma kanaas namoota gaa'ela keessa jiraachuudhaan gaa'elaa boodas gara monokkosummaatti deemuu barbaadaniifis ni kennama. Karaa lamaan ni kennama. Akkuma yeroo barumsa keenyaa barachaa turres immoo monokkosummaan dhuguma gaarii kan ta'u osoo gara gaa'elaatti seenuu yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Kennaan isaas immoo kabajni isaas akkuma kanaa guddaadha. Warreen biroos immoo gaa'ela erga jaalanii booda jireenya isaan erga jaalanii booda gaa'ela wanti baay'een jireenya keessatti kan namaaf gala. Yeroo kana sadarkaa kana argamuudhaanis monokkosummaa dhabuu danda'u jechuu miti. Jireenya gaa'elummaa isaanii adda baasuudhaan maal taasisuu danda'u monokkosummaan ni danda'ama jechuudha. Sababa monokkosummaadhaaf olii kun egaa walumaa galatti ni danda'ama. Kunis kan taasifamu hiriyaawwan lamaan fedha isaaniidhaan monokkosuu yoo murteessan qofaadha. Lamaan isaanii jechuudha. Tokko murteessa tokko barbaadu ta'e hin danda'amu kuni. Maaliif murteen isaanii kan lamaan isaanii ta'uu kan qabu sababni adda addaa ni jira. Monokkosummaa keessatti maatii hundeessuudhaan yeroo jiraan jiraatan ijoolleen jiraachuu danda'u. Ijoollee kan guddisuun jiru yoo ta'e akkasumas immoo maatii keessa kanneen jiran rakkoo adda addaa kanneen jiran sun hin furamne yoo ta'e namni kun sanuma bakka sanatti dhiisee keessaa bahee monokkosachuun sirrii miti kun waaqessuun fudhatu sirni mana kiristaanaa keenyaas hin eeyyamu karaa biyya lafaas kun hin eeyyamamu iddoo kamittuu jechuudha. Kanaaf namoonni lamaan maal taasisuu qabu waliif erga galanii booda lamaan isaanii monokkosuudhaaf yoo barbaadan yookiin immoo yoo waliif eeyyaman jechuudha. Waliif eeyyamanii qaamni tokko yoo monokkosuu barbaade tokko eeyyamee fi yookiin immoo lamaan isaanii monokkosuu barbaadanii yeroo kana ijoollee yoo hin qabaanne yookiin immoo ijoollee guddisuu kan danda'u yoo jiraate darbees immoo rakkoowwan adda addaa gaa'ela keessan jiran yoo ta'e gaa'ela kana diiguudhaan gara monokkosummaatti deemuun ni danda'ama. Asitti garuu kan hubachuu qabnu namoonni haala kanaan monokkosan gaa'elaa booda warreen monokkosan jechuudha. Kana booda carraa kamiin iyyuu gara gaa'elaatti deebi'uun isaaniif hin eeyyamamu. Jireenyi monokkosummaa isaan kana qofaaf miti warreen monokkosan dabalate. Monokkosummaan takiliiliin carraatti dhorkamuu ni qaba. Takiliiliin durbummaa qofa qabaachuudhaan kan raawwatamu osoo hin taane namoonni durbummaa isaanii eeggatanii monokkosummaadhaan jiraachaa turan amma deebi'anii baadee takiliilaa taphatuun kun sirrii miti. Takkaa namni tokko monokkoseenaan achi keessaa bahuudhaan jireenya gaa'elaa jiraachuu hin danda'u. Gaa'ela dura kan seenes haa ta'u gaa'ela booda kan seenes. Innaa isaan namoonni kun maal taasisuudha kan qabanii erga seenanii booda achi keessaa bahuun hin danda'amu. Maaliif jireenyi monokkosummaa al tokkotti garuudhaan kan keessaa ba'amu miti jireenya qajeelummaadhaan akka jireenya ergamootaatti kan jiraatamu waan ta'eefidha. Kanaaf takkaa monokkosaninnaan kana keessaa bahuun hin danda'amudha. Sababni kana sadeeffaan immoo du'adha. Du'a egaa walii kun kan danda'amu kan biraanis immoo karaa du'aa walii kun hin danda'ama. Hiriyoonni lamaan waliin osoo jiraatanii duuti egaa eenyuuf hunaafu inuma qaqqabanduma keenya waan ta'eedhaaf lamaan keessaa haati manaa yookiin abbaan manaa du'uu danda'u. Yeroo kana qaamni lubbuudhaan hafe jireenyaan kan hafe jechuudha.
haati manaa yoo hafte abbaa manaa nama biraa wajjiraan gaa'ela taasifachuu dandeessi. Akkasumas abbaan manaa yoo hafe shamarra biraa wajjiraan gaa'ela taasifachuu ni danda'a. Kan hiriyaa isaa du'aan dhabe sirni mana kiristaanaa keenya akka jettutti maalidha? Yoo danda'e yookiin yoo dandeesse jireenya qofummaadhaan kabaja qajeelummaafidhaan eeggatanii yoo jiraatan baay'ee gaariidha. Garuu fedhii foonii ofii mo'achuu yoo danda'amne qormaata adda addaa keessa guyyaa guyyaatti kan galan yoo ta'e yeroo adda addaa yaada adda addaadhaan kan miidhaman yoo ta'e gaa'ela lammaffaa geggeeffachuun ni danda'ama. Gaa'elli kun garuu karaa qurbaanaa kan geggeeffamee takkilee lammaffaan injirochuudha. Qulqulluun Paawulos kana barreesseera maal jedha? Dubartiin heerumtee abbaa manaa ishee lubbuun hanga jirutti isa waliin seeraan hidhamteetti. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu seera kana jaraatiin ni hiikamti. Kanaaf abbaan manaa ishee lubbuun osoo jiru dhiira biraadhaaf yoo taate ejjituu jedhamti. Abbaan manaa ishee yoo jiru dhiira biraadhaaf kan taatoo taate maal taati? Ejjituu jedhamti. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu seericharraa bilisa baateetti. Kanaaf dhiira biraaf yoo taate ejjituun taatu. Abbaan manaa ishee yoo du'e karaa gooftaadhaan haa ta'u malee kan barbaaddetti hirmuudhaaf maal qabdi? Mirga ni qabdi jechuudhaan gaa'ela lammaffaa mirga ta'uusaa agarsiiseera jechuudha. Dirqama miti mirga dha'uu barbaadan garuu yoo dhiisan immoo maal agarsiisa? Kabajaaf akkuma kanaa qajeelummaa guddaa kan argamsiisudha. Kanaaf asinni mana kiristaanaa keenya yoo danda'an yoo of tasgabbeessu yoo danda'ame qormaan ejjaan jiru yoo ta'e maal taasisuudha? Mataa ofii kabajuudhaan qajeelummaadhaan foonii dhi'ee gooftaa keenyaa fudhachaa jireenya mataa ofii itti fufuudha kan jettu jechuudha. Hin danda'amu taanaan garuu fedha itti kan hundaa'e haala kanaatiin gaa'ela lammaffaa taasisuun ni danda'ama. Ergaa qulqulluu Paawulos gara saboota Roomaa boqonnaa 7 lakkoofsa 2 akkasumas tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 11 kaanee dubbisne isaan kun ibsamanii ni jiru. Kan xumuraa immoo sababoota biroodha. Sababoonni biroo sababoonni adda addaallee ni jiru. Sababoota kanaadhaafis walii kun ni danda'ama. Sababoonni kun isaan akkamitti kan jalqabaa? Hiriyoota lamaan gidduutti yeroo hundumaa reebicha yookiin immoo yakki du'aaf isaan saaxilu. Yeroo hundumaa wal reebuudhaan amma lubbuu walii baasuutti kan wal geessan yoo ta'e kanarraas immoo deebi'uu yoo danda'amne gorsaanis haa ta'u gaabbiidhaanis haa ta'u abbaa gaabbii ofitti muutiinis karaa kamiinuu deebi'uu yoo danda'amne isa kanarratti sammas jarreen kun lamaa wajjiraan jiraachuu qabdi kan jedhu sirni mana kiristaanaa keenyaan jiru walii kun ni danda'ama. Kan biraan immoo hiriyoota lamaan keessaa tokko amantaa yoo jijjiiratan kunis immoo gocha baay'ee hamaadha. Jireenya kaayyoon kiristaanaa tokko yeroo hundumaa Kiristoos wajjiraan jiraachuudhaan mootummaa Waaqayyoo galuudha. Kanaafuu jalqaba bakka laachuu kan qabnu eenyuufidha? Kiristoosiifidha jechuudha. Innaan nama Kiristoos irraa adda bahee wajjiraan gaa'elaan jiraachuun sirri miti. Kanas maal taasisuudha? Yeroo waliif kennuudha, gorsuudha, abbaa gaabbiitti himuudhaan, namoota adda addaatti himuudhaan hiriyyaan ofii amantaa dhiisee bahee yoo jiraate sun gara amantaatti akka deebi'u yoo deebi'e wajjiraan jiraachuu. In deebi'u taanaan garuu inni kun asii foonii dhi'ee gooftaa osoo hin fudhatin haati manaa asii foonii dhi'ee gooftaa fudhachaa haati manaa foonii dhi'ee gooftaa dhiistee abbaan manaa foonii dhi'ee gooftaa fudhachaa mana kiristaanaa deemuudhaan qiddaasee qaddasiisaa sabala fudhachaa isheen immoo bakka biraa kan deemtu yoo taate kun diiyaabiloos keessa seenuudhaan namoota lamaan yeroo hundumaa jireenya kan akka isaan jiraanne boodas immoo namni kun kana qaama biraa wajjiraanii walqunnamtii saalaa biraa yeroo raawwatu nama sana hojjetan tokko waan ta'uudhaaf jechuudha. Nama Kiristoosiin ganee jiru hojjetan tokkummaa ta'e argate jechuudha. Kun immoo mootummaa Waaqayyoo keessaatii kan nama baasudha. Kanaafuu yeroowwan darban ilaalaa akkuma turre walqunnamtiin saalaa namoota lamaan tokko taasisa. Kanaaf nama amantaa biraa keessa jiru hojjetan walqunnamtii saalaa namni taasisu nama sana hojjetan tokko ta'eedhaadha. Nama sana duukaa tokko ta'uu jechuun immoo kan namichi raawwachaa jiru raawwachuu jechuudha. Kun immoo Kiristoos irraatu kan adda nama baasudha. Kanaaf hiriyyaa gaa'ela amantaa dhiisee bahu gorsuudhaan deebisuu danda'ame hin danda'an ta'an immoo gaa'ela kan adda baasuudhaan qaamni hafee yeroo hundumaa mana kiristaanaa keessa deddeebi'uudhaan jiraachuu yoo hin dandeenye immoo yoo akkuma jalqaba kaasne qoomsa adda addaa jiraate immoo gaa'ela lammaffaa nama isa fakkaatu hojirraan karaa qurbaanaa mi'aasee ba'anii jechuudha taasifachuudhaan jireenya isaatti fufuu danda'a jechuudha. Kanaaf karaa kanaa walii kun ni danda'ama. Kan biraas immoo rakkoowwan qaamolee saalaa wajjiraan wal qabataniif akkasumas sanyii wajjiraan kanneen wal qabatan irratti tokkoon isaanii wal qunnamtii saalaa raawwachuu yoo hin dandeenye
akkasumas fayyummaa darbeesi sanyii karaa sanyii rakkoowwan adda addaa kanneen dhufan yoo jiraatan isaan kana irratti jechuudha fayyummaadhaa fi jireenya gammachuu qaama tokko eeguudhaaf walii kun asirrattis ni danda'ama jechuudha. Kunis abbaa gaabbii ofii sirriitti mariisisuu sirriitti kan barbaadudha. Dursaniituma callisaniituma kan murteessan miti jechuudha. Kan itti immoo hiriyoota lamaan keessaa tokkotti murtiin umurii guutuu yookiin immoo bara dheeraa yoo itti murtaa'e abbaa gaabbii ofii mari'achuudhaan kunis maal ta'uu danda'a gaa'ela adda diiguudhaan gaa'ela lammaffaa hundeessuun yookiin immoo mataa ofiidhaan jireenya ofii jiraachuun ni danda'ama. Tokkos immoo lamaan keessaa kan biraanis immoo namoota lamaan keessaa tokko gara dirree waraanaa deemuudhaan yoo du'e yookiin yoo duute kana booda ragaan sunis immoo yoo mirkanaa'e du'uunsaa yookiin du'uun ishee yoo mirkanaa'e kana booda waggaa tokkoo fi erga walii ganii booda gaa'ela kan biraa hundeessuun yookiin gaa'ela sana diiguun ni danda'ama. Gaa'ela sana erga diiganii booda mataa ofiidhaan jiraachuu yookiin gaa'ela biraa keessa seenuun ni danda'ama jechuudha. Gara akkuma dubbachaa turre gaa'ela lammaffaa keessa seenuudhaan dura akkasitti qajeelummaadhaan jiraachuun isa sanarra kan caaludha. Walumaa galatti gara gudunfaatti immoo dhufnu sirri manaa rakkoowwan baay'een gaa'ela keessatti nama qoran ni jiru. Rakkoowwan baay'ee jechaadha machii kan akka machii fakkeenyaaf yeroo hundumaa nam tokko kan machaa'u yoo ta'e yeroo hundumaa gaafa machaa'ee dhufu yookiin machootee gaafa dhuftu walitti bu'insa maatii keessatti jeequmsa kan kaasu darbee hamii kana jetteen akkasumadha darbee suusiiwwan adda addaa sigaaraa caatii warreen biroos isaan kana jechuudha. Kun hundumtuu gaa'elaaf maalidha qormaata guddaadha garuu isaan kun walii kuudhaaf nama geessan gorsaaf obsaa wal sirreessuudhaaf yaadu gara tsabala adda addaa geessu gara jireenya gara kiristaanummaatti isteeppiidhaan fiduudhaaf yeroo hundumaa obsaa walii eeguudha malee isaan kana qabatanii gara walii kuutti seenuun sirna mana kiristaanaa keenyaadhaan hin eeyyamamu jechuudha. Akkasumas immoo ni huqqattee ni gurraacha'ee ni gurraachoftee ni gabaabbatee ni gabaabbattee ni dheerattee qabeenyaan ishee dhumeera qabeenyaan isaa dhumeera kana booda beekaa isheen hin barbaachistu dhukkubsateera kana jedhanii adda kan ba'uun isa dhugaadha cubbuu guddaadha. Mootummaa waaqayyooti adda nama baasa. Kun qaama hiriyaa fi qaama tokkoo fi gatu jechuudha malee karaa waaqayyoo jaallatuudhaan karaa sirni mana kiristaanaa keenya jedhamtuudhaan gargar ba'u miti kun. Yeroo kamuu taanaan dhukkuba isaa ta'u gabaabbannaas dheerina isaa ta'u wal danda'uudhaan wal gargaaruudhaan wajjiraan jiraachuudha. Boodas akkuma kanaa mootummaa waaqayyootti kiristaanota guutummaa wajjiraan jiraachuun ni dhufa jechuudha. Kanaaf sababoota akkasii lakkaa'uudhaan walii kuudhaaf yaaduun cubbuu guddaa ta'uusaa beekuun nurra jiraata jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu armaan olitti kaasaa kanneen turre sababoonni walii kuudhaaf nama geessan kan akka ejjaa kan jenne kana darbees immoo monokkosummaa du'a isaan kun murtii afuraa boqon keeyyataa 24 940 amma 958 yoo dubbisne tartiibaan tarreeffamanii jiru jechuudha. Sababoota kanaaf kiristaanii tokko hiriyaa gaa'elaa isaarraatu adda ba'uudhaaf ni danda'a. Kana booda garuu gara gaa'elaatti seenuu ni danda'a. Akka sirna mana kiristaanaa keenyatti gaa'el lama sadii qofaatti kan eeyyamamu amma sadiitti tokko booda ammasumatti barbaachisaa miti. Yoo danda'an of kabajuudhaan eeguu jiraachuun akka danda'amu dubbanneerra. Hin danda'amu taanaan garuu qormaata adda addaa kan jedhamu ta'e garuu lammaffaa sadeeffaa deemuun ni danda'ama. Amma sadeffaatti kan deemamu. Sadeeffaa ol garuu xuraa'ina jedhamuudhaan beekama. Sirna mana kiristaanaadhaanis hin eeyyamamu. Inni kun miseensota mana kiristaanaadhaaf amantootaaf malee lubootaaf miti. Lubootaaf al tokko qofaadha. Kanarraa kan hafe garuu gaa'ela si'a lammaffaa sadeeffaa keessatti takiliiliin hin jiru. Inni kun maasabaa yookiin immoo qurbaanaan kan taasifamudha. Takiliiliin al tokko qofa kan jalqabaa irratti kan raawwatamudha jechuudha. Kanaafuu kana beeknee jireenya gaa'elummaa keessatti haala kanaatiin jiraachuun hunduma keenya irraatu kan eegamudha. Walumaa galatti boqonnaa shanaffaa yommuu guduunfinu jalqaba irraa kaanee dubbachaa kan turre kiristaanonni umurii dargaggummaa keessatti gaa'ela dura durbummaa fi eeggachuudhaan jiraachuu qaban dubbachaa turreerra. Kunis dirqamadha hundi eenyurraa kan eegamudha. Sanaa booda immoo carraawwan lamanii jiru monokkosummaadhaaf gaa'ela akkuma jenne daandiiwwan lamaaniyyuu mootummaa waaqayyootti kanneen nama galchanidha. Mootummaa waaqayyootti galuu danda'ama karaa lamaaniyyuu. Monokkosummaan jiraachuu hin dandeenyaan yoo danda'ameedhaaf inni kun eebba kabaja qajeelummaa waaqayyo irraallee walitti dhufeenya waaqayyo jiraan qabnurree guddaa kan argamsiisudha.
Kanaaf inni kun kan jalqabaadha jechuudha gooftaan keenya akkuma dubbate. Kan danda'u jiraate haa obsu. Kan hin dandeenye jiraate immoo tokkoof tokkoon haajaa tokkuma jedhe jechuudha. Yoo hin danda'amne immoo kan dandeessu wanta hin dandeenyedhaaf ati mootummaa waaqayyoon galtu kan jedhu hin jiru. Tokkoof tokkoon jireenya qulqullummaadhaan gaa'ela hundeessanii jiraachuun carraa lammaffaati. Lamaan jireenyi kun lamaan immoo jireenya qulqullaa'aadha karaa kiristaanaa keenya. Kanaafuu yeroo kana taasisnu immoo kanneen barachaa turre akkamitti riyyaa filachuun erga filatanii booda jireenya gaa'elaa dura jireenya kaadhimmummaa akkamitti dabarsuu akka qabanii kana keessatti deebi'anii riyyaa irraa adda ba'uun akka danda'amu beekaa. Jireenya gaa'elaa gasanii booda immoo kanneen barbaachisan jireenya kiristaanummaa fi osoo hin gatiin lamaa wajjirraan qabatanii deemuun akka danda'amu yeroo kamuu irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Jireenya kana lamaan alatti kan jiru garuu karaa mana kiristaanaa keenyaa hiikaan qabu. Ejjas jedhamuudhaan beekama. Gaa'ela yeroo isaa ta'u boodas riyyaan biraa wajjiraan namni wanta akkasii raawwatu ejja jedhamuudhaan kan beekamu. Ejji immoo seera waaqayyoodhaan kakuu moofaattis kakuu alaattis akkuma baranne karaa lamaan kan dhorkame cubbuuwwan kanneen hundumaa keessaa cubbuu guddaa kan ta'e cubbuu waliin caaluun jedhama iyyeen sirriidha. Garuu ejji cubbuu akkamiiti? Cubbuu namni qaama isaatti raawwatudha waan ta'eedhaaf mootummaa waaqayyoo keessaa nama baasuudhaaf ejji carraa cubbuu isa guddaadha. Akkasumas namni ejji cubbuuwwan warreen kan irraalee deebi'uu hin danda'u. Kanaaf isaan kan hundumaa beekne yeroo kamuu taanaan kaayyoon keenya mootummaa waaqayyoo galuudhaaf yeroo hundumaa sana yaaduudha. Kana kan yaadnu yoo taane isaan kan hundumtuu nama dhiban. Garuu namni gadi deebi'ee akka bineensaatti iyyuu miti. Bineensonni iyyuu seera qabu miti yeroo hundumaa hin raawwatani. Yeroo murtaa'e kan raawwatani namni garuu sanaa gadi yeroo ta'e san waa'ee sanaa qofa kan yaadu yoo ta'u isa dhugaadha yommuu taanaan gara kiristaanatti deebi'uun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo kamuu taanaan namni waa'ee mootummaa waaqayyoo dursee yaaduu kan qabu waa'ee jireenya bara baraadha. Sanaa booda immoo kan asitti jiraannu sattis immoo kunoo warreen amma kaasni kana lamaan filatanii jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Boqonnaa shanaffaa kanumaan xumurreerraa barumsa keenyatti aanuun boqonnaa ja'affaa jireenya gamtaa kiristaanotaadhaan kan deebinudha kan ta'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.